Mee namni dhugumatti haadha ofii jaallatu viidiyoo cinaa kiyyatti argitan kana ilaala. Yeroo ammaa kana kadiroonni mootummaa jechuudha milishaan ganda keessaa haala kanaan uummata keenya dararaa jiran jechuudha. Gocha suukanneessaa dhalli namaa namarratti hin raawwanne haadha teenya haala kanaan lafarra harkisanii tumaa jiran jechuudha. Taateen kun eessatti ta'e kan jedhuu fi akkasumallee hayyuun keenya obbo Jawaar Muhammad waa'ee taatee kanarraa maal jedhe maal barreesse kan jedhullee isiniif hin qooda jechuudha daawwattoota kee. Viidiyoon kun eessatti ta'e haati teenyatu maaliif akkana lafarratti harkifamte dararaan hammana ga'u kun irra ga'e eenyuun irra ga'e kan jedhullee jechuudha. Waan harkaa qabu isiniif hin qooda. Akkam jirtu daawwattoota keenya kabajamoo bagarra deebiin gara chaanaala keenyaa dhuftan namoonni haaraa taatan subscribe godhaa maatii keenyatti dabalama akkasumallee viidiyoo laayikii godhuu hin dagatin. Yaada keessanii fi waan viidiyoo irraa isinitti mul'ate sanduuqa komentii keessatti naaf barreessuu hin dagatina. Egaan daawwattootaaf kabajamtoota viidiyoon kun kan inni waraabame yookaan haati teenya kun kan akkanatti giddirfamte jechuudha. Baaleen keessatti jechuudha. Milishaa gandaati jechuudha. Haala isin argitan kanaan jechuudha daawwattoota kiyya haala suukanneessaa ta'een jechuudha. Akkanatti milishaan kadiroonni mootummaa jechuudha. Haala kanaan jechuudha haadha nu dhalte haadha teenya. Haadha nama dhalte irratti haadha ji'a 9 garatti si baattee si guddifte haati nama haadhuma tanteeti jechuudha. Namni haadha qabu akkanatti haadha namarratti gocha suukanneessa akkanaa kana hin raawwatu jechuudha. Kadiroonni mootummaa hangana mara ummata keenya dararaa jiran jechuudha. Hundaafuu viidiyoo kana mee dhaggeeffadhaa. Viidiyoo kun daqiiqaa tokko jechuudha. Namni hundinuu argee jira. Haa ta'u yaada kiyyaan illee irratti isiniif qooda isinillee yaada keessan gara komantiitiin irratti naaf qoodu jechuudha. Daawwattoota kiyyaa mee haala ummanni keenya keessa jiraatu walumaan kan ilaallu ta'a jechuudha. Obbo Jawaar Muhammad illee asirratti yaada ofii kennatee jira jechuudha hayyuun keenya. Isallee isiniif hin qooda jechuudha. Mee viidiyoo kana ilaala. Mee namni haadha ofii haadha irraa dhalate qabu akkamitti haadha tana? Baay'ee nama gaddisiisa dhugaa rabbii. Egaan daawwattoota keenya kabajamoo akkuma viidiyoo irraa argaa turtan jechuudha. Kadiroonni mootummaa jechuudha hangana mara jechuudha ummata keenya keessa gadi bu'anii jechuudha. Ummata keenya ganda gandatti illee haala kanaan jechuudha dararaa jiran jechuudha. Mee namni haadha irraa dhalate gudeeda haadha Oromoo irraa namni dhalate akkamitti haadha ofii akkana lafarra harkiseedha. Akkamitti mukaandha. Akkamitti jecha badaa'u jaamee namni haadha qabu dubartiin kabajaadha. Aadaa Oromoo keessatti illee fakkeenyaaf akka aadaa Oromootti illee fudhanne akka amantiitti silaa dhiisiyyuu akkuma aadaa Oromootti yoo kan fudhannu ta'e dubartiin takka gaafa siinqee qabattee sabbata ofirraa hiittee isii yoo lafa buufte dubartii sanirraan tarkaanfatamee hin dabramu jechuudha. Gonkuma abbaa feetanitti gaafadha. Yoo dubartiin marga jiidhaa murtee marga jiidhaa san lafa buuste jechuudha. Marga jiidhaa isii lafa buuste sanirraan hin tarkaanfamtamu. Haadha siinqee jedhamtee beekamti jechuudha. Haadha gootaa jedhamtee beekamti jechuudha. Haadha dooktoraa, haadha injiinaraa sigalee haadha muummicha ministeeraati bar akkamitti humamti? Haadha hayyuu, haadha gootaa, haadha ulamaati bar sigalee. Akkami haadha namni haadha qabu akkamitti haadha ofii akkanatti lafarra harkisee jechuudha. Dhiirti yoo dhiiraa wallolte bareeddi malee dhiirti yeroo deebitee bar milishallee taatu aangoon kun isinirraa fuudhama yaa kadiroota mootummaa dhugaa mootummaan kun ni kufa itti hin fufu jechuudha. Umrii guutuu hamma isinii fi innillee umrii guutuu addunyaa tanarra jiraatan aangoon namarra teessu aankootiidha jechuudha. Shurraabii qaama keetitti kaa'attu hin geessu jechuudha. Aangoo jechuun maaliif shurraabiin qaama kan keetitti kaa'attu kan keetii zaa barbaadde baafatteeti zaa barbaadde kaawwattee deemtanii yoo sirraa dhoo'ellee hodhattee
deemta jechuudha yoo barbaade qayyaratte garuu aangoon ummataa aangoon kan ummataati aangoon akkasii miti jechuudha aangoon ummanni yoo barbaade yoo sitti fincile guyyaa tokkoon aangoo sirraa buusuu danda'a guyyaa tokkoon si shuumuu danda'a guyyaa tokkoon si shaara jechuudha aangoo jechuun ummata jechuudha namni aangoon qaba gaafa jedhu gaafa ummanni sappoortii godhe gaafa ummanni jaallate gaafa ummata rakkoo ummataa gadi bu'ee rakkoo ummataa san fure gaafa ummanni mootummaa kiyya jee rakkoo itti himate rakkoof bal'oollee gaafa mootummaan kan hawaasa kiyyaatti jee ofirratti fudhate gaafa sani jechuudha maaf mootummaallee maqaa balleessitan kadiironni amma namoonni waan kana keessa hin beekne mootummaa gubbarra jiru aangoorra jiru qofa sababsatan jechuudha no isa qofatti ija qabuun nun barbaachisu mootummaallee maal godha kophaa isaa jechuudha waan godhu hin qabu kadiironni kun silaan danda'ame jechuudha kan mootummaa miti kan irratti xiyyeeffatame ganda keessa xaraganii jechuudha baasanii warreen kadiirota haala kanaan akkanatti uummata keenya dararaa jiru kana jechuudha ummanni maal isaan godhame haadha nama dhalte gudeeda namni gudeeda Oromoo irraa dhalate gudeeda haadha Oromoo irraa dhalate akkamitti haadha ofii akkanadha harka kamtu haadha ofii namadha harka kamtu akkanatti haadha ofii lafarraa harkisame hanga isii meeshaa tokko qofa naafuudha meeshaa kiyya naafuudha dhugaa rabbii mimaan qabatu dadhabe viidiyoo san dhaggeeffadhe jechuudha viidiyoo sun namoota hedduu bira dhatte jechuudha hayyoonni illee yaada ofii irratti kennataa jiran maaliif viidiyoo baay'ee jechuudha miira namaa tuqu jechuudha haadharraa dhalate haadha qabu jechuudha akkanatti viidiyoo kana yoo argu jechuudha dhugaa rabbii nama dhagama hedduu nama dhagama jechuudha aboo namni bar yoo waan birallee ilma namarraa yoo waan seerallee sodaatu baate ilma namarrallee silaa seerreessaa jira miti Itoophiyaa keessa namni yoo namarrallee waan sodaatullee dhabe aboo bar waaqani sodaataa bar dhugaa amantii qaba bar kiristaanis waan itti amanu qaba musliimis waan itti amanu qaba namu akka amantii ufitti waan itti amanu qaba amantii itti amanan saniin sodaatu namni akkami haadha ofii akkana lafarraa harkifama aangoon boru sirraa darbituuf jettee dunyaa boru irraa deemtuuf jettee waggaa meeqa addunyaa kanarra jiraanname akkana harmeen keenya dararamuun hedduu na dhagame daawwattoota kiyya taateen kun kan itti taate jechuudha baaleen keessatti jechuudha kan irratti raawwatees milishaa mootummaati sababni immoo waan kana irratti raawwataniif akka jedhamaa jirutti nuuf qaamaan bira hin jirru hanga nu dhaqqabteetti safuu Oromoo cabsitee aadaa Oromoo cabsitee waan isiin itti safuu Oromoo cabsite sani guutuun nun geenye waan ta'eef jechuudha waan nan geenye hin dubbadhu hamman odeeffadhee fi hamman dhagayeetti jechuudha daawwattoota kiyya safuu Oromoo cabsitee aadaa Oromoo cabsitee mee isiin aadaa feeti haa cabsitu safuu feeti haa cabsitu addabaabayii irratti paablikii irra baasanii akkasitti uleentumanii osoo isii wowwaattu haadha dhiiraa akkasitti tumuusantu safuudha sun safuu Oromooti safuun Oromoo akkasitti dubartii tumaa jetti isiin haa ta'u mee safuu cabsite haa jennu yoo isiin safuu cabsite Oromoon akka itti wal gorfatu beeka gaaddisa qaba ni mari'ata ni gorfata sigale manatti hin gorfatanii manatti hin tumtanii hulaa itti cuftanii yoo isiin hanga feete safuu Oromoo aadaa Oromoo cabsite laadaan Oromoo eega cabe tureewu har'a isiin hin baane akkamiin namni dubartii tuma dubartii tumuun safuudha bar akkamiin dubartiin tumamti hundaanuu daawwattoota kiyya baay'ee nama dhagama dhugaa rabbii baay'ee keessa namaa miidha dhugaa namni haadha teenya san dhaye harki haadha teenya san dhaye rabbiin sin baasinatti amata kana guutuu dhugaa rabbii wallahi keessa kiyyaan na tuqame jechuudha viidiyoo san ilaalee jechuudha ati haadhuma ilmooteeti haadhumaa hun argatin dhugaan siin jaabar maaliif haadha jechuun bar waan itti hasaabamtuun qabdu bar addunyaa kanarraa kadiireen mootummaatun silaa har'a osoo sammuun isaanii dhugumatti kan yaadduu fi barnoota sammuu isaanii keessaa qabaatan tahe jechuudha mootummaan har'a isaan jalatti mataa qabatanii akkasitti harmee lafatti qaxaqaxa suni mootummaa san kan deette harmee isaan har'a lafatti dhiitanii akkasitti dhukkee irraa kaasassanii kan muummicha ministeera san deesse jechuudha sigale akkamitti tumamti hundumaafu rabbi jazaa keessan isiniif kafala inshallah guyyaa tokko isinirraa kafalamuuf teessi mootummaan kunis akkanaan itti hin fufu jechuudha sigale ittillee fufu mootummaa kana keessatti iyyuu jijjiiramni dhufuu danda'a guyyaan keessan isin dhaqqabanamuu waan dalagate inuma murata jechuudha egaan daawwattootaaf kabajamtoota asirratti Jawaar Mohammad illee jechuudha haala inni itti qeeqe jechuudha mee isiniif hin dubbisa barreeffama xiqqaa tokko jechuudha obbo Jawaar Mohammad illee qeeqa irratti kaasee jira jechuudha mootummaan wal qabsiisee waa'ee viidiyoo kana viidiyoon kun isallee dhaqqabdee jirti jechuudha daawwattoota kiyya
Gocha fokkisaa akkanaa kana deessuu miskiina tanarratti warra raawwatan mootummaa tuuta shiftoota malee maal haa jennu jedha jechuudha obbo Jawaar Muhammad. Innilleen ajaa'ibuma barre mootummaa kanaan qabanii hudha wal qabanii hin beekne tuuta shiftootaa jedhaanii dhugaadha kuni tuutuma shiftootaati malee nullee waan jennuun hin qabnu jechuudha. Nama haadha deessee isa deesse akkanatti lafarra harkisee tumu hin argine nu akka addunyaatti illee jechuudha. Mootummaa Itoophiyaa yookaan kadiirota mootummaa Itoophiyaa malee hin agarre jechuudha. Waan kana immoo mootummalleen jechuudha kadiirota isa jala deemee maqaa isaatii fi sirna mootummaa isaa maqaa balleessaa jiru maqaa xureessaa jiru kana silaa tarkaanfii irratti fudhatanii kan sirreeffamu ta'ee qaamni dhimmi ilaallatu waan kana sirreessanii baay'ee gaariidha jechuudha. Uummanni keenya hedduu cinqamaa jira akkanaanu gibiraa fi baasii adda addaatiin uummanni qaala'insa jireenyaatiin gubatee jira jechuudha. Yeroo kun irratti dabalamuuf jechuudha azaaba addunyaa jedhama jechuudha. Kanaafuu haadha teenya rabbi haa gargaaru. Uummanni naannoo Baalee rakkoo hamtuu keessa akka jiru viidiyoo kanarraa ni argina jechuudha. Yeroo baay'ee itti deddeebiteeti viidiyoon akkanaa jechuudha ol hin baatu malee viidiyoon akkanaa hedduu kun amma carraa argatee ol bahee carraa qabdi ayyoon teenya sun carraa qabdiyyuu jechuudha. Viidiyoon isii hayyoota Oromoo hedduu birallee dhaqqabee jira addunyaa guutuu wal gahee jira jechuudha carraa qabdi jechuudha. Kan akkasitti carraa kaameeraa carraa miidiyaa hin argatiin hedduutu jira jechuudha haga hin qabu kan namni keessan namatti ergaa jiru jechuudha. Kanaafuu mootummaan dararaa uummataa kanarraa osoo silaa dhaabbatee uflaalanii baay'ee gaariidha jechuudha. Kadiirota waan akkanaa kana dalagullee sila tarkaanfiin irratti fudhatamee qaamni dhimmi ilaallatu waan kana kan sirreessuun danda'amu ta'ee sirreeffame baay'ee gaariidha jechuudha. Eessumaafu bakkuma kamittuu taanan waanuma fedheewu taanan mootummaan hawaasa dararu mootummaan uummata ofii dararu gaddeebi'ee haadha nama dhalte haadha nama deesse akkanatti dararan jechuudha. Baay'ee jechuudha hedduu nama dhagama dhugaa rabbii. Mee maal naan jedha uummanni kun haala kanaan akkanatti cinqamee itti fufee taanan yeroo muraasa mootummaa kana waliin deema fincila kaasuun isaa hafa hin qabu jechuudha. Egaan daawwattoota keenya kabajamoo qophiin irra isiniif qopheeffadhee dhufelleen kana fakkaata jechuudha. Namoonni chaanaala keenya faaraa taatan subscribe godhaa oduulee waqtaawaa haala yeroo irratti hundaa'e akkasumallee waan Oromoof Oromiyaa irratti tahaa jiruu fi keessatti deemaa jiru kamiyyuu jechuudha. Kan saaxilu jechuudha amma boodan daawwattoota kiyya. Kanaafuu namoonni guyyaa guyyaan oduulee waqtaawaa argatu barbaadan jechuudha chaanaala Oromaan subscribe godhuu hin dagatina. Akkasumallee viidiyoo laayikii godhaa yaada viidiyoo irraa isinitti mul'ate immoo komentii jalatti barreessuu hin dagatina. Share waliif godhaan isinin jedha. Qophiin keenya kanarraa asumarratti kan goolabamu ta'a jechuudha. Qophiileen keenya kan hafan itti fufu qophii biraatiin hamma walitti deebinutti nagaa.